Yaaredduu danda'a jechuudha. Amma kun ta'utti teenya ofirratti eeguu hin qabnu. Haa ta'u ofii keenya irratti duullee mucaa kan akkas gooneerra. Amma immoo amma dandeenyetti saba guddaadha yoo dhuguma ofiin jenna ta'e. Oromoo arrabseeti kan inni Itoophiyaa dhaqee Oromoodhaan keessumsiifamee deebi'ee dhufe. Namni tokko namitti bu'ee hin jiru. Dhiifamas immoo Oromoo gaafatee hin beeku wanta godheef. Yaareed garuu dhiifama nu gaafateera. Kana caalaa immoo maal godhee akka inni qulqullummaa isaa mul'isu hin beeku. Dhuguma Oromoon saba guddaadha yoo taane hamma dandeenyetti mucaa kanaaf sagalee taane please hidhaan keessa jiru kana keessa lubbuma isaallee hawwishinuun. Yaa dhugaa keetti galatoomee itti fufii. Naana. Tole bareedaa yaada adda addaa yaada bareedaa kennitaniittu guyyaatii kaasee almost guyyaa tokko lama ta'eera waa'een isaa haasa'amuu kan jalqabe. Waa'ee badiisaatiis waa'ee dhiifamaas haasoftan. Ani garuu yaada adda ta'e hin qaba isinirraati. Tokkoffaayi namooti ijoollee nama biyya keessa jiraatan isuma dabalatee mootummaa kanaaf baay'ee utubaa gochaafii turan waan tokko tokkoon. Har'a iddoo Oromootu aangoo Oromoota harkaa qabaa jedhanii abbaan fedhe yeroo gaggaree ilma Oromoo tokko yeroo goggoree karaa seera ta'een qabanii mana hidhaatti geessuudha malee tumiinsa akkasii mucaan hamma sagaleen isaa iyya akka kana namni dhageessaniitu garuu yoo dhuguma teessanii ilaaltanii bara Tigireen biyya bushaa ture waggaa 27 keessatti ilma Tigiree shuuttee yookaanii fi badii meeqa balleessaa turan waan jaallatan jedhanii mootummaan Tigraay biyya bushaa ture sun ilma Tigiree tokko isaa qabee ajjeesu dhageessanii beektu dhageessanii warramma amaarramma uwwedheen maraattee namni tokko nun qabin jedhee nama keenya akka kanatti shuut godhan kuni bara wayyaaneen biyya bushuu kana gochaan turre. Maaliif kun? Maaliif har'a nutti bobba'uun isaanii shibbuxiidhaan nama rukutanii nama ajjeesuun isaanii ijoollee Oromoo qaroo ta'an akka kanatti ajjeesuun maal agarsiisa? Yeroo inni nama keenya keessaa nama tokko ajjeesu fiidbaakii isaa immoo Oromoon maal gochaa jira yaada alaala. Neeti waan tokko gochaa jira. Hindu'aan awwaallannaa tiishartiitu wanni ta'a waggaa waggaan immoo kabajuudha. Kanan dabarre Oromoon. Dhugaa. Maaliif kun? Ofumaa miliyoona 60-70 maaloo jedhu malee namni lubbuu qabu namni Oromoodhaaf Oromiyaa fi lubbuu qabu miliyoona 1-2 hin caaltu. Inni kaan garuu bishaan gabatee irraa lafa argatti jallata isuma argaa jirtan. Ilmi Oromoo tokko yoo badii balleesse waan fedhe yoo balleesse akkam abbaa isaatti Oromoon ka'ee irratti duulee diinatti kenname maajin jira waan addunyaarra hin jiru baraan ga'e. Waan akka saba kanaa saba gowwaan jedhamu beekaa jettummoo kan bishaan gabatee irraa Amaarri yoo ka'e Amaarri dukkaa piippiippiippiip jedha. Yoo Tigireen beekaa deema wanti tokko goote kan Tigiree dukkaa fiigu meeqa maal jarana nuti onnee qabaachuun hin jiru nu keessa. Nama lama Oromoon namarraa dhawwu isaan keessa oolu isaanii wajjin jiraatu. Maal Oromoon kun shibbuxii tokko yookaan kilaashii tokko bitateedhuma guruppiidhaan ol ijaaree yoo rakkinni tokko irratti dhufe karaarra dabarsuun hin jiru akka jarri godhan. Maaliif kun tole yoo onneen akkasii hin jiru ta'e immoo yeroo baay'ee ilaalame naajjeesuudhaaf jedhaniiti namooti ijoollee baay'een ni himatu. Iddii jarri kun rakkina naajjiin qabaatanii durii adda bilisummaa Oromoo barbaacha biyya fagoo deemtee
Masanaakilii meeqa keessa dabarteeti kan itti dhattee waraana bilisummaa Oromoo argattu. Har'ammoo kunoo Yaa Oromoo tun dhibdee jirti tabarana wallaahi. yoo barbaade ani akka nam tokkotti si doorsisaa na doorsisaa jiru taanaan tarkaanfii tokko fudhadhee buleettii ko. Dhaqee waraana bilisummaa Oromootti dabalame du'uu naa wayya waa hojjedhee qooda abbaan feete dhuftee hoteela keessatti shuut na gootu karaa irratti shuut nama godhanii waa hojjechuutu irra dirqama. Waraan anammatuun isa ta'ee jarra kana wajjin dikka kana ta'ee deemee dhaqee waan dandeettii kootiin ijoolleen Oromoo warri bosona keessa jiranii gabrummaa akkasii baachuu dadhabaniiti kan naqanii itti dabalamanii lolaa jiran. Du'i immoo kunoo magaalaa keessatti oolu du'aa jiran amma argaa jirtu. Ta'ee jira waan ta'e immoo mucaa kana irratti. Already waan godhaniiru. Amma mucaa kana irratti namni wabii fudhatee maneedhaatii baasu yookaan horiidhaan hin jiru waan akkasii garuu the only way lubbuu isaa baraaruudhaaf yoo mana dhaatii ba'ee eessarra akka ba'u maal akka godhu sanarratti haasa'utu irra bareedaadha. Amaarri kaatee akkas jechaa jirti yooni maanyaa akka hidhee yooni maanyaatu dhuguma nama taane warri gaafa inni biyya galee warri biyya jiranii wareegama jiru kaffalanii karaarraa maqsuu ture nama akkasii. Akkuma inni du'a Oromoodhaaf hawwu akkuma inni du'a Oromoo irratti labsu nagaa kennuufis irra ture warri biyya keessa jiran. Hin goonii garuu Oromoon keessa baay'ee irraa Oromoo irratti akka nama kubbaa taphatu taphachaa jira gurbaan. Maaliif kan ta'a? Onnee qabaachuun hin jiru nama kee? Hanga yoomiitti goyyomname? Amma argaa jirtu Oromootti xinnoo ishee fooyyee qaba Oromoon dhageettii qabaa jettanii shubbuxiidhaaniiti olii isaanii mana hoteela keetti shubbuxiidhaan ol sodaachisu. Mee ilaalaa kan. Isin kan mucaan kun amma abdii saba Oromoo abdateeti kan inni kana yookaan mootummaa abdatee kana godhe jecha akkasii jedhe beektaa? Fiidbaakii isaa yeroo duuba deebitee ilaaltu garuu isaan nyaatan deebi'anii. Warroonni kanaan dura wajjin sirbaa ture hin nyaatan deebi'anii mucaa kana. Ammas taanaan Oromoon rakkina akkasii iddii qabaattee mana keessa teessee yookaan du'an eegin waa hojjedhu gar tokkorra obbaasi. Eessee dhaqisii hin jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo kun mana jala jira. Amma akka durii miti magaalaa keessa wajjin oolu. Nagaan qaba yoo nachi dhaqeen amma qoodani mana biyyattii sana kee taa'ee Finfinnee maaloo jedhan kana kee taa'ee cinqamurra ijoolleen Oromoo irrachi jiranis hin baannu gabrummaa akkasii. Nu ga'ee jedhaniiti murtee akkasii murteeffatan. Kanaaf waan ta'e ta'eeram. Waan seerri qabee jiru kana seerri maal godha tariitti murteessuu danda'u waggaa 5 waggaa 6. Heerri kanaaf dhaabbatee jiru garuu akkan seericha wanni sana ilaalutti heerri kanaaf tumamee yoo namni kana jedhe kana ta'u jedhee waan tumamee lafa jiru hin jiru. Nama walitti naquudhaan nama walitti buusuudhaan jedhanii tarii wanjalaa jechuu danda'u. Yeroo inni waaqeffannaa isaan gadi ba'anii waaqeffannaa arrabsanii seexana kabajuu seexana jarri kuni jedhani mootummaan sun maal dhadhaafa muka dibu isaan turre Oromoodhaan waaqeffannaa. Kanaaf nuti of xinneessee jira. Yeroo namni isaan keessaa waan akkasii nurratti daddabalee wanni ta'u gaaffii isaan Oromoo hadheessan immoo gaaffii bareedaa biyya keenya keessa jiraanneetiti jarri nu ajjeeftee biyya keenya keessatti abbaa biyyaa taatee akka kana nutti taphata. Murtee qabaachuu qabna. Isinitti almus boris biyya sana keessa teessanii siyaasa waa'ee Amaaraa naasaa waa'ee siyaasa naasaa jennaan akkuma kana taata. Kanaaf karaan gabaabaan dubbii salphaan
mana taa'ee jaratti harka kennee du'uurraa falli jiru solushiniin jiru baay'ee iiziidha. Yommuu mana taa'een du'aayetti akkuma kana si godhu laal. Mucaa Hacaaluu booddee nama meeqattuu argitaniittu. Rasaasumaan rukutanii ajjeesu nama. Maal kun amma yoomitti taa'ame? Amma yoomitti mana keessa taa'ee eega du'an. Bakka dhiiraa dhaqee duunaa wayyan jedhan akka nam tokkootti. Booris hin daddabalama amma laal. Nama dubbatu mucaan kun chaalenjii godha jara kana. Afaan isaan beekaniin maayikii nama dubbatteetti. Afaan isaan beekaniin deebisuu danda'a chaalenjii gochuu danda'a. Warra maariffan beekne garuu waan kana amma yeroo jarri dubbatanii chaalenjii gochuu hin dandeenyu. Dubbiirra barbaadaa jiru hin argatan.